دين أولسين فوده مقا غندخنا مقا مقالاتنا شيخ أحمد وترس كيس جرات شدان ربي تو سبحانه وتعالى مقا خيسن أولسين فوده الرمو ديره الدق أبدان خك جمال على جمال اللي أكسم خك غرتي أستاذ أنس محمد وركنا غنت التني في كيسك أبدني جتشو إسان كن ميدان أني تيسنيتي فري تيسني Dhugaa dubbachuudhaaf ani waan tokko isinidhaa moosoni fi Ustaz Anas olin kaabren duratti namni kun mudawwarii fi khalawitaa mataa isaa irraa gizeenii fi dhabdanii gizee akkana laaltan namni kun dhiiroo ni qaree isinif fakkaatti nama osoonii fi mobaayilaa fi jawwaalli kun hin dhufiniin duratti dur bara 1990 keeysaan baana namni kun khammatnoota hanga tafsiiraa gabbuuse wallaahi anaaf beeka duuba dhigeessaniimi ijoolleen zamanaa irraan tana jirtan hundi keessanii jechuudha isaan dur gaaba Sheekh Kadir Laangay osoo asin deemin warra dur gaara mul'ataatii fi gammoojjii tana keessa dhukkaawee diin irratti cittoodhaa fi wanni isaan hin qunnamin hin jiruun baana arraa ammoo hogguu inni dhidhiqatee as bahuu namni gariin namoota akka darasummaa keessa ture hin sa'u jechuu namni kun nama mayliisa dhukkaawee muka jalatti wanni hundi isa qunnamtee as bahe darasaa akka keessanii jechuu saniifuu nama hedduu jira arraan tana Ustaaz Anas Mahammad برنوتا خيسة هنتر ورجعوا جريتشو نحن نعرف نوتو بيخا هنجيني ميليسة خيسة بكاوي هنجيني درساوي جندوكا غارة مولتا جتا لفدير دوا خنا جتا شيلي تاتي دي شيخ عثمانين شيكن هدو شيكن إني جلا هنديمين انجرو ولا عربيانيس أكسمت حديثانيس أكسمت تفسير علين أكسمت أكيداني اللي أكسمت جتشورا سنيفو نمني خيني هقوني بكنا اللالي laaftu matakkan nama laala jechu saniifu nama khaysan khabajadda dhugaan isinima wallahi dhugaan isinima nama osooni bi jolleen zamana bararaan tana tokko tokko jira amata lama booda darasummaa deeme inturre darasummaa deemuun isaatu jechu barnoota irra jiraachuun isaatu akkasuma wajjin yeroo muraasa kitaaba seenee akkasii wajjin ammoo duula khaysa kana rabbanuu jiru jira duula Sheekh Anas Mahammad kana faarra warra banu jechu inni bar osoo inni niun dhalatiin qaraatii keessa jira bar dhugaan isinima wallahi osoo inni arraantan amma eegale kun niun dhalatiin rubbamaa kitaaba quba hin qabne lafa dheera gaafa zamana dukkanaa jechu saniifuu nama kanaatittis beeka anammas takkaan isinima namni kun areeda fa'a gubbaa dhabdan ka ijoollee daa'ima faan seenan nama guddaadha wallahi ijoolleen isaa dardartee jirti inshallah Allahu akbar dhugaan isinima nama guddaa nama jabaadha jechuudha ogwaariita qabee ijoollee xiqqoo faasi namni gariin siyaaweeta namni akkana gaffagoo hin jiru wallahi nama beekumsaanis ayiliinis faxinummaanis waa hundaan bilchaataati jechuudha warra qarsaa akkasitti hubadhaa isin nama waa hundaan bilchaata barnootaanis sammuudhaanis kara hundattuu nama gartee muuxannoo qabu jechuudha saniif inshaallahu ta'ala akkasitti beekaadha ilma keeysanii jabeeyfadhaa guddifadhaa شباب مقالاتنا ونن سنيدامو الرّا هاساتي شيخ محمد المخي جالك ودا لك وطني بو ميور لك وطمه مي الله اكبر المخيسن المآنان كن سني بقلت بيوتن غرغرا دي مني ارسي بالين جمان الى كينيا بيورما دي ما تراني ارامو بيوتنان تجاجل جئ لانغي خنا بيت دلات اسمه چورا بيا أتوبة أوسوا أقرتني وام مسجين لانجي تجرو يا سبحان الله ويكنا يا أخي والله ميت أوبان دفعوا تلالا مسجد لانجي أكيد شباب مقالا لانجي جنن حواسا والجله هيرسيتك جدا شباب بنين كويا جمتا نمني مسجد قوت إلى على تاوجرا تربال لما كبن كوبي مسجين مقالا لانجي جتشو سنيفو إيه يخكنا وفجو لا تابيات وام بيتنا بحد ودوف جتشو وام بيتو نتدقيمتو namni kun jiruu bareeddu isaa dhiisee tabiyoormaallee dhiisee magaalaa diredhawaa keessa gibbii fi ana jette qaba namni kun jireenya isaa jireenya bal'oo qaba garuu hunda dhiisee asi gale jechuu baadiyyaa keessa taa'ee biyya yaamu jira wallahi waan inni amata dabre kana irra bahe waan inni barana kana irra bahe rabbummaan isaa haa beeku wallahi rabbummaa gandatti baadiyyaa hunda deeme jechuu wajjiin biddeena isaanii wajjiin nyaachaa dhaabe ganda hunda deeme jechuu بديني بربرين تقطع عندك يدي ما بين بار أما ترى بانا خنا جتشو خنم تك كيسة كوبان كم ربي سامله خني مالي حدود ديوان سنر راك أبوه الراس قسمت وربا إلى مني مسجد كرساتي أرجمن الرمو نما هنجا خناني سيمان نجتشو شباب بنكين قالوا قيادو فوامو أكمل سيمان نمه
مسجد نقول نبو dhugaan isinii wallahi laa tuni magaalaa teenya keessatti bar sheemi dhaabartun magaalaa guddoo magaalaa aanaa keessatti ilmaan keessan kan bii ormaa fayyadaa jiran zaa isaan dhufan namni keenya akkanuma deemu an dhugaan isinii wallahi shabaaban magaalaa laangeerraan tana guyyaa jummaa as deemu laala dukkaana ijoollee takka keessatti hin gartuu kam dardara tokkoon isiniin jee bar namuu gara masgiidaa khalaas oolanii du'aayii fudhatanii galuu jiran khalaas eessatti magaalaa laangi eenyu akkas godhu jira hunoo shaalas jechuudha maaliif dhalataa biyya tanaaf haduuda waan ta'eef akkasumatti immoo qarsaas laangee wajjumaan gaanutillee wajjuma gargaaraa jirra arrammoo waliyyaamneetuma walitti himnee wal marihannee gama qarsaa as bobbaane jechuudha ta qarsaatillee guyyaa duraa agarree jirra gara fuulduraatti immoo akka honin ta'u akka honni tahaboo akkan osoo hin ta'in yoo rabbi jee qarsaanis laangai tana ni caallamu caallu jaame barka dorgomin gaari sheekh booni caaltamu caaltan me laangai caalli argamu reetame me Allahu akbar dachiin tana fardi khana duuba dhageessanii magaalaa laangai guyyaa as deemu me jummaa as deemu khoota dhaqa laala kanni godhu jiruuti arrammoo isin agarree menen sheekh ammoo tadaa rabbi qarsaan irraan tuffatini guyyaa dhufu ammoo walgayii qarsaa ta'as deemtu qarsaanis yoo rabbi jee ni dorgomtu caalatti jechuu watarittis tarkaanfachuudhaaf deemna amma magaalaa tan cufa watarittis tarkaanfachuudhaaf deemna akkasumatti jechuudha laangayi qulqulleessee jira sheenas qarsaas kun itti as dabaree jiraan baana kun inshallah wajjin jirra achumaan gara watarittis biiznillaahi ta'ala gara cufaa ulaa baadiyyaa cufarratti deemuudhaaf qophiidha magaalaan baadiyyaa naannoo qarsaatis irra dalaguudhaaf marii bal'aa gaggeessinee jirra inshallah ni qeebaltamoo qeebaltanis